biyya Saudi Arabiyaa keessa Arabticha hajjeesanii amma lammiin keenya Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessa kan jiranii keessumaa jechuudha. Ijoollonni keenya baay'ee raafama guddaa keessa jiru jechuudha. Maaliif badii kana kan raawwate nama tokkicha garuu ilaalchi isaan qabanii biyya sana keessatti jechuudha. Bakka lammiin kun hundumti isaayyuu akka waan bakka lammiin Itoophiyaa ta'e hundumti iyyuu akka waan nama hajjeesu akka waan isaan dhiiga namaa dhuganii akka isaan hundi keenya iyyuu jechuudha nama qallutti jechuudha kan isaan fudhatanii. Maaliif ijoolleen keenya yeroo hedduu achitti hin du'u garuuti lammiin biyya harabaati fi kan keenya akka tokkotti ilaalan jechuudha. Isaan lammii isaanii nam tokkichi du'e jechuun du'uma sitti murteessu jechuudha. Akka biyya keenya abbaan barbaade hajjeese abbaan barbaade saame abbaan barbaade immoo abbaa barbaade harrabse akka jiraatu sana miti jechuudha. Seerri isaanii baay'ee tokko cimaadha fi seerri isaanii hedduu kan ulfaatudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbii galannaa ta'u jechaati. Isinillee lafa jirtanitti hordoftoota kun nagaa guddaa qabaadha. Nagaan ba'anii gufuu tokko malee jechuudha. Otoo wanti tokko nama harakatti lubbuun namaa hin darbin akkasuma immoo lubbuun ofiillee biyya namaatti otoo hin darbin nagaan gara biyya ofiitti galuun nagaanis immoo hojii ofii wanta ba'aniif hojjetachuun waan salphaa miti jechuudha. Namni beekatis lubbuu namaa hin balleessu beekatis immoo lubbuu isaatillee hin balleessu jechuudha. Jaalatee jechuudha. Maaliif hajaja seexanaati jedhee tayyaala jechuudha malee namni fayyaa namni kamiyyuu jechuudha wal jibba jedhee too hin yaadu. Egaa obboloota koo aara kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftan isiniin jecha yoo jaalattan immoo chaanaalii kana subscribe gochuu akkasuma immoo like share gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaadaaf komii qabdan immoo komentii godha isiniin jechuu barbaada. Wanta sirreessuu qabu na sirreessa wantan immoo akka itti fufuu barbaadanillee itti fufuu jedha isiniin jecha. Yaada qabadhee dhufetti yeroon darbu jechuudha. Nama lammii Itoophiyaa kan ta'e biyya Saudi Arabiyaa nama hachi jechuudha. Dhalataa hachi samoona kana tareechuudha arguu dandeessu warri argine immoo asumaaniyyuu dhageessu isiniin jira. Lammii Itoophiyaa kan ta'e lammii Saudi Arabiyaa ajjeesee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ijoollonni keenya hedduu isaanii mana madaamillee kan jiranii akkasuma immoo bakkeerrallee waraqaa eenyummaa yookiis immoo waraqaa ragaa biyya sanaa hiiqamaa kan hin qabne raafama guddaa keessa jiru jechuudha. Sababa namni takkitti badii kana balleesseef jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa waa tokko balleessu mataasaa qofa irratti dhiibbaa fida yookiis immoo rakkina fida otoo hin taane maatii isaati irratti akkasuma immoo uummata hawaasummaa kan wajjin jiraatu san irratti illee miidhaa fiduutii danda'a. Amma nama tokkicha jechuudha namni biyya sana keessatti nama kana hajjeese garuu yeroo ammaa kanatti immoo kan dhiphachaa kan yaadda'a. Lammiin Itoophiyaa nama hajjeesaa lammiin Itoophiyaa nama qalaa lammiin Itoophiyaa jedhanii akka jechuudha nu balaaleffatan. Ijoolleen keenya hedduu isaanii jechuudha qabeenya maatii isaanii gurguranii hedduu isaanii immoo jechuudha haati isaanii qoraan itti baattee guddistee uffata mana namaa deemtee itti miicitee dhoqqee mana namaa deemtee hartee qaasiraa itti hojjettee nyaachifattee bakka dhalli koo naaf dabarsiti jettee dhala haadha hiyyeessa jechuudha of jijjiiruuf kan baate. Sababa kanaan gara biyyaattillee nurraa galaa yoo jedhan biyyi sun hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu obsa dhabuuni baay'ee tokko jechuudha. Nama miidhalleen nurrallee darbee namoota biraa miidhuutii danda'a jechuudha. Hamma mucaan kun lammii biyya sanaa hajjeeseera. Akka biyya keenya abbaan barbaade abbaa barbaade ajjeesee jiraachuu akkasuma immoo abbaan barbaade abbaa barbaade jechuudha arrabsee waan barbaade jedhee jiraachuun hin jiru biyya sana keessatti. Namni nama arrabsa nama ajjeesa taanaan isattis kan murtaa'u du'aadha isiniin jedha obboloota koo. Maaliif seerri biyya sanaa hin ulfaatti akka biyya keenya sana miti. Isa du'eef waaqayyo boqonnaa haa kennu jechaati. Hedduu karamii anyuun kun darbeen jechuudha. Gochi kun karaa dabarsaa jiraniin komentii ijoollota hedduu dhaggeeffachaa ilaalatan ture jechuudha. Ijoollonni hedduun haariidhaan jechuudha. Aniyyuu akkasan godha. Ankiyyoo ta'u akkas taate wantoota hedduudha jechuudha kan isin jechaa jirtanii. Adaraa keessan jechuudha lammii keessaniif jedhaatoo wantoonni bakka rakkinni hanga kamiyyuu yoo isin mudate wantoota akkasii kan hin raawwatinaa jechuudha. Isin lubbuu keessanitti murteessitanii bakka du'urraa
hajjise duunaa wayya jettanii wantoota akkasii gochuutii dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessa yeroo hartan harka keessan ol fudhattanii araba rukuttanii araba irratti bakka gochoota akkasii kan akka irraa wanni isiniin jedha obboloota koo nagaan baatanii maatii keessanitti nagaan galuun hin caala waan ta'eef akkasuma immoo jechuudha lammiin biyya sana keessatti argamtan lammiin keenya Itoophiyaa adaraa keessan of eeggannoo taasisaa namoonni waraqaa qabdanii mana kontiraataa keessa hojjettanillee mana keessallee gadi hin ba'ina akkasuma immoo jarlee jechuudha isinitti dubbachuuti danda'u maaliif lammiin keenya hedduu isaaniitu achi keessatti dhume garuu kan keenya caala kan isaaniitti jechuudha sammuu isaaniitti kan mul'atu kan keenya nama iyyuutti fakkaatu biyya isaanii keessadhas jechuudha kan jiraachati jirru waan ta'eef iyyuu lammii isaanii tokkichi du'e jechuun akka lammiin Itoophiyaa dhibbi yoo du'e akka sanatti itti mul'atu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha adaraa keessan yeroo isaa waan akkasii bakka lammiin keessan akkasiidha isin nama nyaattu isin nama qaltu waan akkasii yeroo isiniin jedhanii aartanii jechuudha afaan badaallee ittiin dubbatina of eeggannoo taasisaa hojii keessan irrattillee waan kamirrattillee jechuudha adaraa keessa waanuma akkasiillee akkan kaafone isiniin jechuu barbaada madaamii keessaniis immoo walitti yoo buutanii adaraa keessan jechuudha hosta godhadhaa maaliif akka biyya baatan eessa akka jirtan isin ofii keessaniif yoo boqottan yookiis immoo waa tokko yoo gootani lammiin keessanillee akka dhiphatu haati keessan abbaan keessan obboloonni keessan biyyaa jechuudha ijji isaanii qara laala akka hin hafne jechuudha obsa godhadhaadha kaayyoo baataniif yaadachaati yoo isiniif ta'u baate maallaqa keessanillee isinii dhowwatu yoo ta'e miidiyaan hawaasaa tolee jira waan ta'eef koottaa ba'atoo iyyadhaa warri isinirra immoo isin gargaaruu kan danda'a fooyyee kan qaban sagalee isiniif ta'uudhaan gama kamiiniyyuu ba'uu dandeessu jechuudha maallaqni yoo hafe homaa miti hojjetanii itti dhufu waan ta'eef ijoollonni hedduun amma maallaqa hojii manatu bira jira qoricha faatti kenna jedheetaniyyuu bakka waan akkasii kan jedhantu jiru jechuudha walaarsanii baay'ee kanaaf iyyuu obsa godhadhaadhaa waaqayyoon immoo lafa jirtanitti isinaa eeguu jechaati. Mucaan Itoophiyaa kun ammallee barbaadamaa akka jiru jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Hingala jedheetoo yaadu jechuudha maaliif ani mucaattis murteessuutii hin danda'u sababni isaayyuu namni yoo aare ofiisaa irrattis murteessee wanta akkasii godhachuudha bakka ajjeese san du'a. Jiree murteessa malee namni lafaa ga'ee tooyi wanta akkasii biyya namaa keessatti godha jedheetoo yaadu jechuudha yeroo baay'ee jechuudha ijoollonni keenya yeroo nan dhagaa jechuudha madaamii fooqirraa yeroo gad darbachuudha qabde isaanis ishii fudhatanii wajjii yeroo bu'anii wajjii yeroo boqotan waan akkasii hin dubbatama jechuudha ija kootiin illee yoon arguudha baadhe kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jechuu barbaada walumaa galatti yaadni koo dogoggora yoo qabaateef na of galcha jecha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naa tura.